Maawuziin kompiitara keessanii akkaataa isin barbaadanitti saffisaan isinii deemuu dideera. Viidiyoo kana yoo daawwattan gaaffii kanaadhaaf deebii kan argattan ta'a. Jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu akkaataa kanatti suuta jedhee kan rakkisoo ta'e ispiidiin maawuzii keenya akka kanatti saffisuu dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf control panel kan jedhu keessa galla. Control panel jennee gaafa barreessinu kunoo iskiriin irratti nuuf mul'atee jira. Open kan jettu kana bira deemnee yeroo tokkicha ni bannaa jechuudha. Erga bannee foormii sadiin dhufa kaataagorii ismoolii fi laarja ikeenii keessaati. Laarja ikeen irratti kilikii goonaa maawus kan jettu barbaadannaa jechuudha. Erga barbaadannee maawuzii bira deemnee ni bannaa. Opshinoota shanan tokko keessaa pointer option kan jedhu gaafa ilaallu slow jira, fast jira, gidduun isaa immoo mediumidha jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf akkaataa kanatti yoo saffisa isaa gadi buusne waan tokko iyyuu socho'u jechuudha. Baay'ee dadhabaa ta'a. Kanaaf asii fuunee hanganni fast iddoo jedhu gahutti ni harkisnaa jechuudha. Pointer option jedha. Apply. Okay. Akkaataa kanaan maawuziin keessan akkan isiniif fariifatu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kanarraa waan guddaa barattaniitu innee yaadna. Gara fuulduraatti viidiyoo kana irra deebiidhaan argachuudhaaf YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.